jirtu maatii keenya nagaa keessanii nuti nagaadhaa galata waaqayyo isinoo akkam nuuf jirtan fayyuma keessan naguma jirtanii jiruuf jireenyi isin biratti akkamiin irratti bareeda galata waaqa arramoo maalan qabadde isinii dhufe seetanii akkuma argitan egaa namni baay'ee bal'axuu mee manni gurguraa jira akkasuma lafti jira kaartaa pilaanii kan qabu warri jettanii baay'ee nagaafatan kan kaartaa qabu sin qabnes akkuma dandeettii keessanitti oroon nagaafatan baay'ee jira jechuudha wanna baay'ee nagaafatan garuu kaawwa sinifan waraaba innaa kanaafi egaa irraa maala sinii qabaddee dhufe seetanii warroonni nagaafatan bitachuuf yaa qabdan jechuudha. Mana sinii qabaddee dhufee mana jireenyaa jechuudha ilma namaa egaa hundumaa caalaa mana jireenyaa barbaachisaa waan ta'eef egaa manni jireenyaa dirqama jiraachuu qaba. Innaa fardallee ni argitanii inni gurguramu garuu kanaaf maali sinii qabadde seetanii mana jechuudha kunoo mana kana akkuma argitan luukii 50 wayii jedhanii jechuudha mana kana akkuma argartan baay'ee tokko bareeda jechuudha luukii 50 wayii illi sheeppii miti illiidha jechuudha illiidha bitachuu warri barbaadani manni kana jechuudha manni kana luukii 50 wayii naan jedhan garuu lafa immoo guddaa qaba lafa kinoo guddaa qaba lafa meeqa kaaree 325 jedhamee jira kaaree 325 jedhanii jiru jechuudha mana kanuma lafa kinoo kana qaba jechuudha amma biyaansi lafti bichaani xiqqaate mana luukii saarbisii garaagaraa biyaansi bakka luukii 5 ol ijaara jechuudha dhugaa namni qabu 325 waan ta'eef innaa gara fakkaataa manni kana jechuudha akkam seetan manyitaa fi iqaabeetii qaba jechuudha dhugaa baay'ee namatti tola wanna hundaa qophaa'ee jira argitanii xiqqoo kaameraa irratti deemee jira kinoo kan koornisiin itti galus waan hundumtuu qophaa'ee garuu keessi isaa daladdalamee jira biyyeedhaan kuni manyitaadha jechuudha. Waa manyitaan isaa baay'ee tokko bal'aadha manyitaadha kuni akka argitan maskootiidha. Bakka lafti isaa koornisii illee kan itti galu maqaan innis kinoo galeera maqaan hin beektanii siree kan balbalaa irratti galu innaa kanaaf kinoo kun immoo iqaabeetii jechuudha. Iqaabeetiidha addaan kutanii asitti shaawor beetiinis ta'uu hin danda'a waan ta'eef suni bakka marbaatii minaaminnis kan galu keessi zaraggaamee jira kun iqaabeetii fi mana shaaworittis ga'uu hin danda'ama jechuudha. Innaa baay'ee tokko bal'aadha keessi isaa akkuma isiniin jedhe gara amma shawaa bichaa irraa oofuudha malee gara naannoo ta'ee jira daladdalamee jira jechuudha. Lafti isaa immoo akkuma beekamu kinoo lafa kana hunda qaba jechuudha kinoo aga baddaa ashawaan taa'ee jiru sanitti aga kinoo ashawaan taa'ee jiru argitanii atiriis muka ganaatti goggodame nurraa baay'ee fagaatu egaa kaaree 300 fi beektanii kaaree 325 jedhamee jira girfi immoo waan hundaa fixatee jira girfi jechuudha waan hundaa fixatee jira garafamee jira waan hundaa jechuudha kinoo akkuma argitan duwwas fuulduras garafamee jira warroonni barbaadan gatiin madaalawaa duwwanis garafamee jira jechuudha akkanumatti bakka shumburaa girfii jedhan girfiin isaa macarashaan xumuramee jira jechuudha innaa akkana fakkaata dhugaa baay'ee bareeda manni jechuudha kan argitanii kana isaatii kunis amma dhiyoo tana gurguramee jira bitamee jira jechuudha. Lafa moo liqeexxaatu lafti kunis caala sun kaaree 200 kun 125 caala jechuudha. Innaa kana fakkaataa lafti isaatis kana
warroonni bitachuu barbaadan jechuudha. Warroonni bitachuu barbaadan bitadhaa. Gatiin isaas illee baay'ee guddii miti. Garuu maal seetan mannichi kaartaa pilaanii hin qabu. Kaartaa pilaanii hin qabu. Ayyir kaartaa qaba jechuudha. Ayyir kaartaa hin qaba. Hin beektanii miire ayyir kaartaa katamaa ammoo katamaa jala oolee jira jechuudha. Katamaa jala oolee jira gini kaartaa pilaanii hin qabu. Ayyir kaartaa qaba. Sanirraa kinu ollaanis hin jira. Asiinis kinu ollaan ijaarratee jira. Bakka ollaa mana bichaadha jechuudha itti galanii kinu kuni waan itti galanii jiru rachaana kuni. Bakka kinu zooree mana bichaadha jechuudha itti galaa jiru. Amma abbaa kanaa itti galuuf jechuudha. Innaa kanaaf bitachuu warri barbaadan rakkoon hin jiru. Kaartaa waagaan isaa 900 jira jechuudha. 900 sirriitti waagaan isaa rikkaa jechuudha. Dhugaa waaqa kaartaa laftuyyuu amma kan lafa biyaasi 600 gadi kan bitamu hin jiru. Laftuyyuu kan jechuudha. Na 900 kaartaa deebise manni amma chaansiin dhugaa waaqa abbaan barbaade wanna barbaade irratti ijaaru jechuudha. Mana xiqqaatu garuu luukii 20 gadi ijaaru mana saarbisii bichaa jechuudha. Guddaas ijaaruu hin danda'a argitanii lafti isaa kanuma kana guddata. Lafa baay'ee guddaa qaba jechuudha. Innaa kanaaf waagaan isaati illee gaariidha warri bitachuu barbaadan garuu kaartaa pilaanii hin qabu. Ayyir kaartaa jechuudha. Ayyir kaartaa hin beektanii namni hin beekne hin jiru. Iskin hojjaarramee jira jechuudha. Waan likkii toddaan baasa malee hojjaarramee jira. Abbaan maaliif gurgurata seetanii abbaan isaa mana biraa qaba hojjetaadha. Mana biraa marra'amee Finfinnee irratti achi galuufi malee dura itti galuu wada jechuudha. Garuu wanna isaa minaamin hojjetameeti hin hafe jechuudha. Balballi isaa minaamin hojjetamee maskootinis balballis hojjetamee tafeeyyuu inni gara biraa galuuf ennaan qiyyaaree hojii'anii jijjiirraa argatee gara biraa galuuf ennaan hafe malee duratti galuu wadaayyuu innaa kinoo lafti kana hunda guddate jechuudha. Wayne lafa ammoo kan horii horsiisus kan lukkuu horsiisus intaa fi sinin jira. Innaa kanaaf warroonni bitachuu fi qabdan yoo jiraattan bitachuu ni dandeessu. Sinin jechuu barbaada. Akkuma sinin jedhe ayyir kaartaa qaba jechuudha. Ayyir kaartaa qaba. Kaartaa pilaan immoo itti baafachuunis hin danda'ama jechuudha. Katamaa jala oolee jira. Innaa kaartaa pilaanii naannoo kana hin kennine ayyir kaartaa hunduu hin qaba. Kana fakkaata sinin jira buleewwan kiyya. Warroonni bitachuu fi qabdan warri na gaafatan kinoo isin waraabee jira. Manni birootu isin jira. Amma kanatti kana yoo kana mucayyoon wayii bitatte jechuudha. Ishiin illee biyya alaatirraa yoo gurguramee jira jedhanii namatu bitatee jira jechuudha. Jidduu immoo lafatu jira argitanii jidduun ishee gaggeessu garuu kun agagahu. Inni akkasii sinin jira abbaan carraa bitachuu ni dandeessu sinin jechuu barbaada. Innaa kanaafiyyuu warri bitachuu barbaadan dubbisaa gara keessattiin kanaaf nagaa taa'ii sinan jaaladha. Viidiyoo keenya immoo adara laayik godhaa jammaraa. Warri sabskiraayibii nuuf hin goone maatii nuuf hin taane maatii nuuf ta'a. Warri immoo taatan baay'ee sin jaalannaa. Viidiyoo biraatti nagaa walitti deebinutu nagaa nuuf ta'a sin jaalannaa. Chaawu. Inni biraa immoo manni xaaxaa baay'ee hin qabu. Maal ta'an keessa bichaa garafamee chaakii godhamee kornisi itti godhanii harma tana fiiganii itti galuu jechuudha. Itti galuudha. Kunillee hin jira. Waagaan isaa hin bade malee mul'atu sirriitti. Aduu waan ta'eef mul'atu. Innaa ammoo tan itti galuudha jechuudha. Kornisi itti godhatanii irraa iddootti ol galanii baqa rakkoon qabu. Inni akkasiin hin jira bakka viidiyoo biraatti walitti akka deebinutti nagaa nuuf ta'a nuuf jiraadhaa. Chaawu.